بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا آمو فري فاميلي وروني channel kana jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattan warri sagalee kiyya dhageettan jechuudha. Warri maatii taatan laayikii godhaa inni kun immoo maatii ta'an isiniin jedha. Egaa abboleetti xiyyaasumaan dhiifama jedha viidiyoo kana kasilaaqaata gadhiisuun ture. Meeshaan kun meeshaa obboleetti xiyya takkaati amma bahee jira jechuudha. Qorii lamaa fi gilgilii aadaa lama isaan biroollee warra ajajana biraa qabdan maalish hagana jiru dhiifaman isiniin jedha. Yaa rabbii yeroo dhufu maraa dhiifama jechuudha saalfadheeyyu. Anna akkasi qorii kana yeroo baasutti qorillee laalee akkasuma immoo hin daalachate waan ta'eef waa dibanii miti zayitii diban jechuudha. Qorii gogaadha akkasuma obboleettiin teennatuni qorii guddoo jette jechuudha. Naannoo keenyatti qorii guddaa akkana baay'ee marqaafuun barbaadan shakakaaf osoo hin taane isiin guddoo barbaaddi waan ta'eef qorii akkaan guddoo akkaan bareeddu dhallee asumaan isinittis agarsiisa fuudhe jechuudha. Akkasuma illee abbaa aadaatiin bareechifattee bareeddee jechuudha. Qorii fi gilgilillee baafatte kana fakkaatan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaan kun aga ajaja turee jira. Yeroo hunda akka yeroo addunyaa tanarratti akka fedhan hunda namaan taatu jechuudha. Wallaahi akka rabbi fedhetu taha. Akkasii gilgilii gugurdaa fi qorii gugurdaadha. Isiin tunillee isii lammaffaadha. Baay'ee takka guddoodha. Isillee garaa qabdi jechuudha. Akkasuma isiin qorii gogaa qorii immoo sileeffame jette. Yeroo sanitti isaan qodhaan abbatu itti naqataa abbatu goyfatanaan jedhanii turan jechuudha. Zayitii in obaasan jechuudha. Booda yoo marqaa fi waan akkasitti fayyadaman qoriin ofiin silaaya. Qoriin kun immoo muka naannoo kenna amma kunniin akkas jira jechuudha. Muyni isaa muka naannoo kennatti heexoo jedhama na fakkaate. Garuu afaan yoo dogongoree jiraadhellee muka jabarraa hojjetamee jechuudha. Qorii akkasuma qoriiwwan bareeda qoriin rakasallee ni jiru jechuudha. Wallaahi kan garamitti nafakke bakkeellee irraanfadhu hin jira garuu akkana hin jiru kan laallamu mukummaa isaatii fi hojii isaatii jechuudha. Dhayaan kun dhayaa hedduu bareeda hedduu xankaarradha maashaallah. Dhugaa nuyi hedduu takka itti gammadee jira wallahi hedduu takkan itti gammadee qorii hatta qoriin warri kennana dhoofsise akkanaa miti jechuudha. Shaafshaafadha akkasumallee calleen keessa mammakama jechuu wal keessa tara garuu tana tartiiban osoo callee wal keessa hin tarin. Naamusaan dhahamtee qophoofte jechuu kana qofa osoo hin taane meeshaa birallee samuunii qabadhee hin dhufa inshallah. Sun immoo guutuudha meeshaa dachaa hedduu takka waan bareedudha jechuudha. Inni inshallah fideedhu kana keessa kanuma keessa jira. Asumaan obboleettiin xiyyataanii meeshaa gosoota amma mul'ise kanaan ajajattee na biraa qabdu abshirii siifin ba'an siin jedha. Waan akkasiiti amma faa obboleeyyan kiyya birraan bari'aa jira. Qoriiwwan kunii fi gilgiliiwwan kunii wallahi waan dura ajajeen hin jiru jechuudha. Qoriin takka amma yoo gugurdoo tananummaa waan iyyuu hin beeku xixiqqishooleen afoo kayan tana mee laalaa jechuudha. Haga isiin irra jirtu qorii amma garaa keessaa osoo gakkaa'een seenti jechuu qorii xixiqqishooleen garuu wanni uummanni kenna immoo uummanni arsiin faanti xixiqqoolee tana filata shakakaa fi waan garaagaraa irratti jechuudha. Isiinuyyuu xixiqqooleen maantunuyyuu kuma tokkoo fi kuma sadii fi callee wajjin jechuudha. Qoriilleen kanuma isaanii tahee garii qorii itti fidatanii dhoofsisa namni jechuudha. Ka qorii qabu wanni marri ka isaanii tahee kuma sadii fi 700 jedhan jechuudha. Xiqqoolee tana gugurdoo immoo hin beeku jechuudha. Wanni hundi guyyaarraa ol deema fi obboleeyyan kiyya. Qorii tonniin kuma sadii fi 500 yeroo duraatitti jechuudha. Garuu ammatti immoo calleen hin dabala kaasatan diiman kuni kan abbaa gadaatiin hojjetan kuni inuma badeeyyu jedhan dachaa dabale jedhanii rabbiin alaafisu biyya keenya kanatti jechuudha. Wanni marri guyyaarraa dabala dhugallee namatti hin fakkaatu garuu immoo tiyyuu kayajaan argitu beekan isiniin jedha. Isin immoo maashaallah carraa qabdi waan ta'eef babbareedan hojjechiifatte jechuudha. Qorii fi gilgiliin illee guddaadha. Biyyaansi obboleeyyan kiyya callee kana ifaa jemaa yoo son taane callee bitaniitiin inni itti dhahanii miti kana jechuudha. Kaniin irratti waddachuu amma immoo tiyyuu birraa yoo bari'e Allah sargiire akkasii isiniin jedha. Warri immoo tiyyuu duratti ajajattanii jettan
هنيئا لكم سنين جد أورجنا اللي ربنا هلافسو سلابي كنا كانت واني مرقو يرى عند بلا والله ربي هلافسو لقات ربي هلافسو قبل ينكيا أكسي فيديو نقول يا راتف قبل في مكان فكاتا إن شاء الله ربنا هلافسو والحاجة بسنونا جبسني سنين جد قري قتين قري وان كنامو تيوجا جدا كما سدي في إبشان شنغرو غوغوردا باية تك غوغوردا يرو سنتي xiqqoo ture jira waan ta'eef gaafa san akkasiin ajajame amma mootiyyoo siqa jira gilgililleen sanuma jechuudha kuma 3,500 hojjetame hundi isaatu baay'ee gugurdaadha dhayaan isallee waan naman saalfachiifnedha gatii isinitti himu barbaadeti akkasii isiniin jedha abbaleen kiyya dogongora jiruuf dhiifama abbaleetti xiyyaati immoo rabbiin nagaan galcheetti siyaa fayyadamsiisuu siin jedha warri ajajataa jirtanitti muddaa inni kun immoo tiyyoo jechuudha inni ajajattan nagaan isinaa ga'u kammoo ajajattanii manaan gaattan rabbiin nagaan galchee itti isinaa fayyadamsiisuu kammoo tiyyoo jechuudha manaa qabdan rabbiin nagaan itti isin galchu kagana heddenis rabbiin walitti isinii haa qabu isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh